أهلا أهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جرى جرتو جرى كينيا نجاكي سني بغنا غاتا دي غويا هدا كيسوما تكون قبل دجرا كيسوما كونس أكما سين الغاجر تنو فوليسي كون كنو چلولك دي متي الغاسي أكاسين تولي فوليسي وانتي وينا برسيستين ناني سيني قولو دفعشورا كيساتو شامرلانيس ديريس يچورا warri akka gootii fuula keessan irratti waa yaa'u amma isiin yeroo wal barru fuula siirra waan ta'e yaa'ee jira bareechee guguddaa wayi akka sana wantichi hin darba jedhanii illee anas wantichi fuula kootti baba'e jennaan obboleettii keenya kana argadhee gaafadhee maalii sirraa badee jennaan qoricha wayii natti himtee namarratti goggogsee balleessaa namoonni hedduun akkasiin waan kanaan dhibeedha rakkoodha wantichi ishee galee rakkata jirtan hin beekaa mee gaafachuu si dibadheen ka'e isinitti agarsiisuufan dhufe irratti obboleettii keenya naa dibdee jennaan ilaallee natiijaa isaa amma ilaalla jechuudha amma dhiqadhee ammuma ilaalla jechuudha ayyee obboleettii keenya mee fuulli kee akkam ture ergasii Wanta inni baddaan ture. jechuun maal qaba ture fuula kee irraa Sibsifii ta'e qaba. ishee erga maal dibattee isirraa bade Wanta dibaddeen achuma mee fidii na dibi kanas mee kana fayyadamaan ture. Ilaa faarmaasiidhaa argattu waan kana maqaa isaa barreeffadhaa yookiin mata duree irratti isinii barreessaa. Wanni kun bareeda naan jettee naan hin bitadhe. Akkaataa dibannaas isiin sila naa dibdeetti amma mee akkaataa dibannaa san sin agarsiisa jechuudha. Kireemii miti kun kireemii fuula namaa intanaa jedhutu hin taane waan ilaa kun akkasitti dibatamaa akkasii sirriin jira miti. Ala argitanii jira keenya waan isin fayyadu namoonni hedduun keessattuu shamarran dhibee kanaan rakkataa jirtu kanaaf akka dhibee kanaan rakkanneef isin fayyadaa jechuudha. Indaneessitan lamiin dibataara sila kafiifii wayiin dibadhe jalqaba kafiifii dibatama kafiifii wayii harkatti xaaxanii dibattu sana booddee immoo lamii jechuudha. Gizee lammaffaa immoo akkasitti dibattu waliin geenya amma jechuudha. Amma yeroo waliin gaati jechuudha. Kasirriin jira miti? Sirriin dibataa miti? Sirri dibataa jirti. Akkasii. Ilaala. Abeet. Qalamee nama keessaa. Anuma mubaaliki jara keenya. Dhiqqoon biraa seetanii hin galan jeena. Yoo mataatu keessa rakkoon qabla. Sagaleen beekaan mataatti dibaalaa mata kan mataa miti garuu yoo mataa dhaqees rakkoon qabu jedhaa barreeffamni irra jiru akkaataa fayyadama isaa sin agarsiisuu dhufee jechuudha. Warri shamarranis ta'ee dhiirri warri fuula keessatti ba'ee akkasitti orjinaalli isaa tokkoffaan isaa akka biyya Ijiptitti qarshii 300 akka biyya Ijiptitti akka biyya biraatti hin beeku biyya Ijipti kana keessa ni jira qorichichi. Beri reala mal 300 jinee 300 jechuudha. Akkasii ilaa argitanii daqiiqaa meeqaafi daqiiqaa lama barsiistuun koo daqiiqaa lama naan jetteetti himee daqiiqaa lama akkatti ilaalla. Natti afarsi ka wayiin waan kanuma natti afarsitudha. Natti afarsi malee. Qoorsaarra jira maaliif akka jabaatee jechuudha waan ajaa'ibaati waan ajaa'ibaa argitu fuula namarra shat godha mucaan kun fuulli isii ergasii jechuudha waan ammanaan irra jira amma garuu irraa mollu jedhee kuna fuulli isii nawware jechuudha siluma jiru talli diimtuu bareedduudha wantichatu fuula isii balleessee gurraachessee ture. Tabe. Apa sama itu? Tola layu. Jadi. Korea sama. Google aja. Pak, gue
isinii jennee afarsaa jirra malee hin afarfamu isinii jenneetu daqiiqaa 3 yoo cime jechuudha kan isin afran keessan talaata daqaa'iq jedha 3 minutes daqiiqaa 3 jechuudha qat jedhe kaatti gogala ala gogeera hangaruu akka jabaatee intanaa jedhuufanii afarse jechuudha akka isin tursuun barbaanne kanaafanii amma dhiqadhee dhufee walitti deebinee natiijaa isaa walumaan laalashi. Egaa daawwattoota keenya argitanii dhiqadheen dhufee ilaa waan fuula keessan irratti xiqqoo jirtu daqiiqaa keessa 5 waan nama dhibu daqiiqaa 3 subhaanallah kunoo akkasitti dhiqadheen dhufee nawwarameen jira jechuudha kunoona munawwarii loon immoo qayyaru bara yaani bifa namaa yoo gurraacha taate gurraachummaa mageetti waan fuula keerra jijjiiru balleessa malee diqqoo bifa nu diimeessaa ምናምን miti bifa dhalootaa jechuun yaani bifa rabbisii kenne sanatti si deebisa dhukkubichi sirraa badaa jechuudha wanti fuula keerratti yaa'ee sirraa badaa jechuudha mee daawwattoota keenya isinii jedhee wanta hin taane hin jiru daawwattoota koo YouTube chaanaalii Mubee jalatti argamtanu ilaala gologgolee baasa tokkoffaa qoshaashaa sin baasa isinii galee qoshaashaa fuula irra nama jiru sin qulqulleessa lammaffaa immoo wannatti fuula namaatti yaatee jirtu xaragaa garuu guyyaa tokkotti miti guyyaa torbee fudhachuu danda'a yookiin amma dhumutti ta'uu danda'a guutummaan guututti fuula namaarraa hin balleessa baay'ee gaariidha kunooti maqaan isaa warri kaayiroo jirtanu bakka isaa isin tokkomuu hin danda'a warri biyya biraa jirtan immoo footoo kaasee isin erguu hin danda'a waan kana jarrabee ilaaleera namoonni hedduun akkasiin waan kana dhuftanii keessaan mee qorichicha fuulatti dibataa turte jettanu abdii guddaan qaba akkasitti jirra tayyaara miti fuulli maali qaba birrii muraasaan bitannee fuula keenyarraa wallahi akka inni mucaatu fuuli namaa ila argitanii amma namarraa kaasaa jarraba wallahi fuuli namaa kan namatti tolu abeetame nama biraatiin mun jiraara ila inni qabdee fuula laaffisa yaani wama ka muceessa na jarrabaa ilaalaa fayyadamaa isiniin jechuun dhufee ana buleessa keessa mubaarak musammaa gara hojii yuutuubittis deebinee jirra silaa waa'ee ijoollee keenya lammiilee keenya Saawud Arabiyaatti dararamaa jiranuu fi jeelamman tokko irraa badee amma immoo inshaallah deebinee jirra waan arganne barnootas waan tokko waan beennus odeeffannoo tokkos inshaallah gara yuutuubiitiin isinii fudhadheen dhufaa hunduma keessan rabbi jecha isin jaaladha warri viidiyoo kana daawwattan hundumti keessan iyyuu laayik gochuun dagatina laayik gochuun keessan akka waan sheer naa gootanitti sharrummaa dhiisaa warri yuutuubii koo jala jiru illee sharrummaa hin qabu garuma feesbuukii peejii jalatti hafee sharriin isin warri daawwattanii kaatan hundi keessan iyyuu laayik godhaa laayik gochuun keessan akka waan sheer gootaniiti galatoomaa ulfaadha yaada keessan koomentii jalatti barreessaa maqaa isaas immoo siniifan barreessaa